Gabbaatee jirti. Maali boo? Wayi. Maali boo? Lello. Lello maal taate? Lello. Ulaatti shufnaan naa eegu lello maal taate? Akkamitti jala dhufte? Maal taate lello? Dhufnaan olfanii hin cufini. Laabooniif. Maali lello maal taate? Si jala dhufte moo akkam si goote akka rabbii himemma? Lello namichi Saboo maal taate lukaan afaan keessi fayyama. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جريت جزء من الجاكم في دعوة الخير يعقوب بكم بس نجيب خذوا بالك وقت. تعمل اسم برا عقوز نجيب خذوا بابا لنا سلام عليكم. بيزها فيك أو دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر انتو دردفتو تخينيا سلامتان كينيا كانون نير راحاتي بكا جرتا مرتي سنارك كبدو سنين جنة Akkasuma gamta kono gaa gammannee silaalina finne yennee gammachuu tosoo jirru silkii wanni dhaa qaabte maal taateeti? سلكي ليلو ليلو سلكي Silkii Yuusuf leelloo kaase. سلكي يزول ليلو كاي دعوة الخير لنا أما في النهاية أما ما نورسين لو تيمينا خناري هكذا جو الحمد لله رب العالمين لنا ما نسنكي دا قبادة جري. مالي بو؟ واي. مالي بو؟ للو. ليلو مال تات؟ للو. ولاتي شوفنا نايك وليلو مال تات؟ Akkamitti jala dhufte? مال تات ليلو؟ dhufnaan olfanii hin cufini. لا بوريس. Mee Maali haati lalla maal uumaatu? Si jala dhufte moo akkam si goote akka rabbii himemma? Lello namichi سبوا مال تات لوكان أفان كيسي خايم لي مال تيسو ما فرو دربو. Mee us gaafanna gattaa'e? As gabbaayatti. Sini khaaru Asii kana mana arsiin nuu aadaa bira yeroo dhufte. نجام مال تات؟ Tilifoona Yuusufii sisii kaasa maaltu Ammoo ijaan maal taate? Amoon dhuftuuti nuti. San ijaan maal taate? Maal taate? Mana kana dhuftu leellooti. Maal agarte? Amma irratti wal reebuu. Yuusuf. Waa ajaa'ib! Amma baara keessi Yuusuf maal ta'e? Ilagarreesin. Maal? Maal agarra? Si nagarre. Yaaki maal garraa miti maa baara idaa miti dubbadhu kwa? Lello bar Yusuf Akkam si goote? Akkam si goote? namicha guddaa tokko hagana gaan. Aboo namichi guddaan maaliif dubbadhu kwa afaan afaan shurootti nyaata dubbadhu kwa namichi guddaan maal? Ablee hagana keessa sana qabaar. Ablee maal? Ableen min kaafte Yuusuf ammoo isa ajjeesu. Ablee ree Yuusuf ni ajjeesanii? Nutti himi. Okiyyaa kana saba itti godhanii fidanii yoo maal ta'e? Kiyyaa allaa akka laatu. Maal ta'e maama kiyyaa kana hin gartuu kiyyaan kun akka nama waa itti godhanii raawwata. Gattaa himeetis hin lallabini. Nuti nutti himi kaa. Leellootu bare Yusuf jawaatti goote Yuusuf daawwatti godhate? anas na qabdee namicha guddaa kanas itti ergamu yookaan taasisjeesu. Sika na qabdee isaa baasee yoo si qabdi. Namicha dawaatti Ati haasa'ii nuufi xiqqaa bakka jiran nutti himta. Guddaan nama bareedsati maal taate? Quba qabdaa'u kaa. Quba qabdaa'u nutti himi kaa'ee. Mee suuta gaafadhaa hamaa jira. Samaa Nanaarsiin gaa nanaarsiin nutti himi. Maamad dhaabbadhaa mee. Siirii itti godhanii fidanii ergannaa fakkaatti. Siirii si goote moo? Allakki waan barbayyee qabaan maaltu goone. Hayyee waan mudate waan agarte takka takkaan nu himin jeer. Iddoon. Waan itti haa. Reebii isin na gaafattu. Iddoon. Maaltu Yuusuf siiriitti gootee akkam goote ni jeesu. Siirii itti goote moo ni ajjeesu? Yusufitti siirii isin itti goote lafadhee ani immoo duraan fiigajee osoo alatti gad hin beekin gaggabee ulirratti lafadhee. Yuusuf amma mana Yuusuf ree mana isaa jira siirii itti goote? Mana isii jira mana isii. Fuutee moo? Fuutee mana isii geeffatti. Eenyu wajjin? Kasaarree. Arku jirtaa miree eenyu wajji fuudhe nama sana. Eenyu wajji fuudhayye? Ani manuma isaatti dhiisee biraa fiigee. Haqa himiidha. Rudaan dubbeetti maqaa haasa rudaan. Dubbummaan tunu. Manuma isaatti dhiisee biraa deeme. Bara amma liinaa baafnee fide nuti maal taate? Eessa bakka isiin deemu. Liinaa bakka isin geessite amma baafnee fidnee nuti. Isiin bilbila Yusufiif wanni hundaa'u isiitu si jala kaase. Waa hundi bara irra bilbilee. Amma wanni si gaafadhu. Akka isiin mana isii geessite Yuusuf agarteemi. Eenyu fa'aa wajji jira nuti nama sanis baruu qabna leelloo qofaa miti. Aboo kiyyaa guddaa tokko laala gana gaa. Hayyee namni biraawo. Sadii warra ni gaa. Hayyee ka biraawo. Biraa kan barbaade san bira kuttee ablee taagana keessatti naan deema an. Ati duba akkamiin si gadhiifteen jechuun jira bara. Ani laa. Kufee lafa dhaheen jenne. Meeture. Erga gaggaba keessaa ka'een namicha guddaa sanii fi leelloo tanamatti dhaabbatu arge. Ayyee. Ogosa nama maal sin jedha. Oggusarree si gadhiisa Yusuf na wajji qabee naan jette. Isin moo wajji qabdi ree? Hayyee us maal jetteen. Tura haa bitatu. Ani baafachuuf hayya jennaan na qabdi. Na qabdee gaggaba natti deebistee ammas nama jennisiiftee akkasitti gadin si dhiisaa. gargaarii wajji qabee naan jette. Gochi qabdeere. Akkamiin godha duuba namichi kan na fiiga. Nin qabee bireen nin du'a. Yuusuf qabdee malee loo jigii dheeraa rudaan maal taate maal dhufte ayyeree mana kana achuman deessu bira? Yaa fi achittiin dhiisee biraa. Ansin gadhiisaa na gargaari yoo isin jette gargaaruudha qabda.
Lintu aduu mana kami godha siree jeesan ajjettee bara. Akkam sirriitti maal taate waan hin taane gara hin gaadhu. Namichi bara akkas nyaatee dhuguus akka nyaatee dhuguutu akka inni nyaatee dhuguutu. Gaggabeechiisaa. Gaggabeechiisaa kophaa heddeen ta'u namicha guddaa kanaan na gargaari jennaani abili laftii qabu. Akkam godhatu baan kana akkamittiin fuudhuu danda'a. Dhiisaa kalaas amma ta'e. Wajjin geessiseeti asii gad dhiisanii dhufte jechuudha. Wajjin geessinee haariyaan isi geessinee. Gargaara jenne. Maamad dhiisime amma inni lubbusaa baasee jechuudha. Lubbutee baaftee mee? Akkami taatuma isinitti himeetiin isinii wajjin furmaata tokkoon deemnee waan kun goonaa fiigaa biran kalaas lubbusaa baasee jechuudha. Akka lubbuun baase ani si jeemna yookaan akkasaa si goona manuma wajji geessi sin qabnu naan jennaani lubbuuti baasee jigaadda baase. Ati yaasee qa. Ammana isii kataatiin beekaa sanuu isinuu nagalakkisuu fi kanaan beeku bilumaan fiigaa dhufe. Olla garuu olla hidhee. Olillee namoo. Olillee. Ularraan geessereet. Yaa kiyaan ulaa isiituun beeku bakka karaa walakkaatti dhiisee biraa eegan gabbee. Gatuu sanuu akka itti fayyadu. Fuudhuu fuutee jechuun amma isaa gaggabaa. Fuudhee gaa fuudhuu isiin na fuudhuse akkamiin godha. Namichi taatu ablee na fiigaa. Baara baabaa harka fayyadee baabaa. Akkasumaa qabee yoo ta'an akkatti garaan. Dhiisimee harka kudha kan waan miskiina kun marga jira miti. Hayyeeru maamma falli qabnu maali Yusuf? Maamad. Falli qabnu maali ree Maammadati? Amma akkam godhaa jettas mee akkam godhaa jettas. Mana tattaawwa jirru kan nuti dhufte ulaanaa jalaa bane. Dugoora isi kana yoo kam taane jalaa baane. Leellamo. Hajii amma si baafne dhufne oguru taati liinaa baafne achiin isi Yusuf fuute akkam godhaa ree Maamad? Guutii bidhanee jira. Wallaan. Falli qabee Maamad akkam godhaa ree? Maan agarsiisu bakka san ni beeka. Hanga ulaa deemee jira. Aga ulaa deemtee jirtu hayyaa qayin. Amma rudiyaan maa haqa himi amma. Yaa kayaan baay'ee baleesee mara. Laaboo rudiyaan gadi okolee yoo deemee. Ulaani beekti. Walsigi. Walsigi laaboo isa kana waatu keessa jira. Gattaa yaa kana deemtu jirtu. Dhaabbaduu kanis dhiisi. Yaaqi nu barsiise rudiyaan beeku. Geessee jiibara geessee jirta. Furmaata fide jala deemee geessuun kunuyi. Hai yoo nan dhufee hedduu baadhe bakka inni dhumee dariitin. Hin beenu haaraati maaliin bilbirin maaliin bilbirin. Maali sirriitti wala asii wanti taasisan sirriitti wala. Maalum bilbilirree maal taate? Yaa fi telefoona kiyya waan hunda narraa buute akkuma na qabdeen. Eessaa isin walatuma? Akka? Waan namichi guddaan taatu. Akka ijaa qabdu kunoo telefoonaa miti. Yaa fi kun Sii deebite? Kun baatiriidha bar. Halkan ibsatu. Alaas dhiisa. Hoggasa maan waliin ati sauma gargaaru jirtu sanuu gattaa hime. Mee nuti hanga taa'e. Gattaayi. Dhiisa haa. Sauma gargaaru. Dhiisi yaadni maal Saati jennu? qilleensaa fudhatu dhiisa kan amma samaali. Aboon nu walitti hin dalagu. Inni nu likkiin jiru dhiisi. Sauma gargaaru jirtu sanuu nurra dabbalamaa jedhan deemin. Dhiisi. Aboo si narraa buute. Eenu buutiyyaan baase harkaa hin kabajeen suuta maa risaalaa nuun barreessin. Liina wallahi bitaa biyyaa kana weessi godina fakkaata. Risaalaa maa nuun barreessin. Maal taate Akkamitti harkifami? waliin nyaatin Gurguraa qabdaami mookimii fuute. Yaa fi Eebara ol fuudhee wajji gargaaree jeesaa gaggaba. oo Saasa yoo risaalaa nuun barreessin. Miskool maan godhin. biskoon maaliin kun sirkii keessa maaliin dhabe sirkii isii harkaa qaba saatana siin fuuteen beekan. Namichi kaanoo kusiidaa hunguutu siiriidha. Hai akkamittiin akkamii yaadisiisan? Woy Ayyee amma mana ni beekta. manaan karaa irratti dhiisee biraa deema karaa gabbaasin. Dubara isa Yusuf taaskii fuudhee ammoo nama gaggabaa akkamii fuudhu deemare? Akka isaan itti fuudhuu deeman hin beekun. Boordu yalla akka himtu himta karaa maan si fitata karaa. Aboo dhiisime Akka himu himu. yaa fi dhiisime. Wallahi tu weeraan hawayyaa wana jeesu hotuun. Maamad dhiisa kun uummata akka kaasin jiru yaa kakoo Akka dhiisime. himu himu. Dhiisime Maamad dura dhiisime gaafannaa. Nama taddoosanii bu'a. Dhiisiyaa. Wajji mana geessee dhufe. Yaa kakkattu dhiisime kun fiiriitti godhe dhufte na fakkaate ruutu mataan isaatu likkiin dila gungortu. Aboo mataa isii kanan lafarra nagan galcheenan dhiisa waan jiruus. Namicha haa hubana fiigaa ani fiifuu bara haa iteetan dhufeera. Dirqama Yusuf qabee guddaa kana duraan fiiguu akkamitti hin danda'an? Nama gaggabsitee jirtu fiiguu ni dandeessu ruutaan. Nutti maan bilbilii siin jenne malee. Bilbila isii narraa fuudhee. Khalaas gaa nama dhiisaa gaa maal akka inni maraatee fiiguu feetanisa. Awwa maan khalaas Yusuf dhiisi. Akkamitti isin galti Halli akkamii fala akkamii goonna yee? Falli beektanii na falan ofanuu Hanga karaa deemteeni san. Hanga karaa itti gargaartee jala deebitee san hanga Ilaalchi wajji karaa deemna. san booda milkata nuun ilaallata. Aywa dhiisa. Rakkoon qabu isin garsiisa. nu gaisa. Hafuuraa baafatu mee dhiisa. Mee bishaan wala laagaa reefuus. Ani immoo ni sodaadhamu deemu. Reefuus laagaa reeru. Uumama akkana. Awwa dhiisi mee maama yaa hin cinkine yaa haa taa'u dhiisi.